السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا خبجمو تي في إسلاماتي خان دعوت شاجرتن حلال شو إيقالي جرا هند درا يرو تيسان أرساقو تاني أسيت تركمو خيساني في مقادة وطوتا أكاسمو مقاتي ما حلال شو إن الدوتا كان يسنغانا توفنا مي إفي خيساني إفو ما أفتكبير تاي في خانا الله أكبر خيسو من خينيا خانقويا أران تنا ديرا إرقدي لاوان بودالي توبتشون أكتاتو gochaan nuuf mirkaneessite horma aalama muuziqaatii fi aartii keessaa fottoqee bahee gama rabbii deebi'uudhaan amata lama waan hin geenye keessatti qur'aana hifzii goolabe as qofarrattis waan dhaabbanne tafsiira qur'aanaatis akkasuma baratee fixee nahwiirraa haga takka baratee riyaada walakkeessee fixuudhaaf han imalarra jiru abbaa keenya خمقا سانيتي في قدش ساني والفكاتو فالمتارور في ميتك بيرتانا خنا الله أكبر الله أكبر هند دراء في الراخية خبجاني بغانا قان نفتنا دينا قالتهم عايزين بغانا قان نومت بغانا قان نو ايدن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرد الدبي قالتهم ماني سنين جاء قالتهم عايزين أديرا لمني فالمتا خطبيه نمني اسني رفينسا قبو رفينسي سعودي ريفينسي ريفينسي خرشلي إن الرهاد تفراشلي قلت تنجو جدا تنجو إيه خرشلي بوي ريفينسي عمتا ميكا قد دستندر ريفينسا كيس أنسان أتي مال دلقة تاتي زاق أبي في برا كوني في أتي يرو نانغت يوجد دوسان نما جرام بيخوان برا سال كوين بيخ بريدة مي فالمتان إيسان دلتي والرئيسات فالمتان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالت مي فالمتان بكت دلتي قافني دلتي أكل كوش بيجتي دا برخو رسقل جاتمي سدي Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddee jama madurme iso aanaan amma lama ta'e aanaa gumbii bordoddee araddaa aanaan dhooganda sheessa Muusaatti dhaladhe hawwabban kiyya Muusee Roobaa Wadaayii fi hawa Muusaa Rubborra. Mee ijoollummaa teessan irraa nuu himaa ijoollummaan teessan akkam turte? Wallaahi ijoollummaan tiyya bareedduudha. Eegaan Balade waktu joluma jabade jolle ma waitawa eidu jolle wati situ wajin jolle tisu halkan galgala ganama Quran qaraati guyyaa beeladaati sinabiti akanano teenya tigafas akuman ati sadarka umri dati hogam bakka sanga sadarka umri leman be yon shalaguman be khimale tora sagali khudani khudata katay be tor makana akuman bubbahin لايدا وهنا قبضه أكو ربي نوجيها وما تشاءون إلا يشاء الله جميع صح صح وأن ربي نافع لفته وقاسن مارسين تقرأت كلام سوديم تويته لايدا نقبضه لايدا مثلا إني ببار رجله لايدا سنا قسمت ديمته بودا إبدأ إجارة نافته يجو أشرن خاصية تنرتي إجهني جبان إجتونس وانو فوتاوف أتي يرو سني في حكمني بجتي دي سوانجرو وحكمة دري بيو تو كابان نجيسه إجي فيا قبضي مالي في الداجين بو يجي إجي فيا قبضته إني أمو مسيطلته هو دران أمو ما قرانا قراتا تو خوج ربي فني دلنا ربي دي أمو ما قرانا قريه تو قرانا نانا كجافس بيته وقالني قرانا نانا أدير خيا في شيء مال جتني شيء عبد الله بريتم تو جاني تنانو تني سنجرا غويا إسرتين كرا هلكن غلغلا أدير خيرتين كرا جوس سجدي في زين كرا أشرا حالا براتي وجيني تكو دانو تجسون نانو لولا تورته غرام قالات أبان كيا نقول كيتنا مسجد قرات شيخ ما مسيدرتي حاجات أسيماني كرا قرآن أشرا غيتين
majalisa oowwaa magaalaa guddoo dhageetii majalisa guddaa baradha jeetiin diree dhawaatan dhufe. Hoggaan diree dhawaatan dhufu masgiidumaa guddaa malee majalisni waan jiru. Namuu oliu malee nama qara'uu fi haqaraa isuus waa hin agarree beekte. Achisi qoriin bulbulee hoggaan itti yaadutti maal laan jee sheetichi imaamni masgiida jummaadhaa gaafa san Sheekh Abdallaa jedhaniini guyyaa jummaadhaa maaddinaa jaraa wajji qaruudha arkeeti. Quraana kana eessa barattee naan jee bakkumaan itti dhaladhee hargee lixaatiin jee achuma deebii baradhuu naan jee as laaltee gartaa nama yaa'u malee quraana namni waa qaraa sun jiru achuma deebii naan jee beekte. Ani hawwiin guddoon na baaftee amma dura na keessaa hin cabne lafaan duraan itti quraana qara'uus guyyaa tokko jidduu faa olaati. Atarsimoon gartee quraanaaf nama mijjoote yeroo hundan jirtu yeruma dhaqqabatan qaraanii beektan naannoo teenyatti. Achi maasgaa biyya islaamaatiin dhaqa deemaa jira. Biyyi Jibuutiin tun biyya islaamaati. Dhaqeetiin biyya islaamaa haa biyya diin guddoo qabdu keessa kufee achumatti bara dhageetiin bu'ee Jibuutiin diree dhawaatu biratti islaama. Achi gaa akkatti biyyaa bu'uun nama dhibduu galuu nama dhibee jedhanii itti yaadammaas ibduuba deemuunis na dhibdee waa lama dhabuun abaaboo dhabu jettee mi Oromoo saniifuu maalii godhuu qophaa ifirra galee quraana gaafa rabbii jeen itti deebi'a gaafa rabbi na mijjeesi amma waan barbaadaa natti rafne hargee lixaarraa keetiin Jibuutii dhufe barbaada isaati gaafa inni itti na deebisee itti deebi'a jeetiin qabsaa'utaan barbaada jee faana qabsaa'utaa gaggafachuu irra eegale jechuudha isaan faana dhawee eegale faana jarrabbaa gadaafaa faanaan dha'e namoota biyya beekaniin faanarra deemaniin harkadhe hoggaan isaan harkadhu na simatanii akkasitti warra koree jaarmaa Jibuutiidhaatiif leenjii kennaniif keessatti na godhan akkasitti hawaasa jaaraa turre Jibuutiitti beekte akkasitti koree jaarmaa ummata ijaartu keessatti na ramadanii hawaasa Jibuutiidhaa qabsoof ijaaruu turre beekta. Qabsoof osoo ijaaruuti warri qabsoof ijaaru kuni waa lama oomishna takka diinagdee qabsoodhaaf hawaasa irraa walitti qabu huccuu waraanaatii fi dawaa hunda binnee erginaa beekta. Gaafa saniif gaa. Arra jettee ija keessaan akkana as ilaallee fi hin saniifuu murra tokko mas warra if galmeesii kara dirree qabsoo yaa'uu barbaadu galmeesinee ergina. Anas keessatti hawwiin hoggaa san qabuuf itti yaadee sun nalgimsuu dadhabdee tana caalaa maaliin qabsoo tana godha jedhee sirbaa fi walaloodhaan isaan jajjabeessuu filadhee jechuudha. Artii galuun kun jechirratti. Mee dargaggummaan teessan akkam turte? Dargaggummaan teessan. Adeemsi inni bara amma jalaa kaasee siif kun kan dargaggummaati. Naa gala. Jechi kiyya dargaggummaa mi'eessotti irra dabarsitammoo umurii dargaggummaa Jibuutii tanatti. Ati yeroon Jibuutii san dhaqu nama bara 15ti. Akkasi. Egaa dargaggummaan asuma keessa dhumu jirti. Okay. Alama artii seentan. Seena jechuudha. Albaama meeqa daleeydanoo? Muuziqaa jechuudha. Albaama Jibuutiitti albaama lamaan dalage. Walumaa gala. Jibuutiitti. Jibuutiitti. Walumaa gala asitti albaama 6 dalageetiin torbaffaa istiidiyoo dhiisee biraa deeme. Maaliif istiidiyoo dhiisee? Maaliif dhiifteen bareedaadha. Dura osoon isatti hin dhayne waan inni biran kutuun taanee jira. Quraana akkaataan itti eegaleetu jira. Gurbaa kiyyaatu waa santar falmataatu maqriba ishaa jidduu odoo quraana qara'u sheekuma wadaay wanniidha guutuu xubiidha gurbaan kee quraana fixe kootu kitaaba bitiif naan jee arba'inaa fi buluu. Saboo quraanuma gurbaan kun hangana fixe anoo jeetiin gammachuu isaa keessaa hinaafaanu na qabde. Hinaafaan ilmaa. Hinaafaan ilmaa. Isaa hinaafitiin guyyaa san quraana seene akkamittiin seene gaafa san kaasitaan irraa bara dullee harkachuu hin dandeenye gurbaan kootu naa qareen jaan sumuna takka wakmaanii jala qabeetiin naaf waraaba sumuna inni aranaa waraaba edinumaan bilcheessaa boruus kabiraan naa waraaba jechuudha. Duba adeeroo falmataaf takbiirtaan eessa jira? Allahu
Allahu akbar. Duba akkami akkaataan haya seentan. Ittiin si deemu jira. Okay, ofa ay. Ittiin si deemu jira. Maashi. Odoon akkasii baradhuutiin waaniin dur baradhee irra kute kana jalaa bade sun gurbaa kiyya irra deeffadhee jechuudha gurbaan kiyya naa garee. Quraanin taa'u miree gargar kunnee miree anis galaana qabsoo naan kutee miree bira. Waan dur bade san deeffadhee jechuudha. Hoggaan isa deeffadhu gurbaa tokkootu jira mana muuziqaa Hadaamaa irraa qaba. Manni muuziqaa isaa san soofuu marjanii amma maqaan isaallee na duraa badee. Ana kaasita gurbaan na waraabee irraa qara'u na arge. Kophaa bee bargaa istiiduma keessatti quraana qaraa. Hajarri asii muuziqaa dalagu. Anis dabareetii eeggachaa ture. Odoon quraana qaruun ana arge quraana Sudeesii fi Shureemii guutuu darzana naaf fide jechuudha torbaan akkasii. Achiinin quraana seene sirbaan gaafa san albaama jaffaa kaniin torbaffaa kaniin achi dalagu jiru san dorgommii maaraatoonii quraanaa wajji seene jechuudha. Albaamni sun. Booda quraanni injifatee waan caafuudhi albaamni achi kufeeti istiidootti hafe. Shaaba takbiir ta'an isa jiru. Allah. Duba aya tahee kun aalama aartii keessaa akkami baatan. Akkaataan akkanaami sababni biraan jiru kun amma sababa tokko kabiraa. Dura aartii keessaan baadheen. Fuulaan jijjiiree fi ammaan isfaaltii bal'iseef malee. Maaliif duraan karaa qal'aa irra deemti. Oofaa ture ammaan fuula bal'isee fuula haare. Maashaallah. Ni islaamessitan jechuudha. Akkasi. Malee guututti aartii keessaan baane. Fuulaan jijjiire. Fuulaan jijjiire isfaaltii bal'oo maaliif quraanaa wajjin wal qabsiisee takaan aartiin kana. Sah. Rabbi jee inshallah. Inshallah. Mee namni wallistoota gisee jaan hin salaatan bakka akkaataan isaanii nama sharrii akkana beeka namni irra guddaan mee akkamni tahanarra amma isin aalama wallee keessaa baatanii garuu gaafasuu akkam ture akkaataan keessan. Wallahi waan gaarii na gaafatte ani ibadaa rabbii tana gaafaan jalqabe ifin beeku kanumaan sa womaa wajji dhaladheen seeyaa malee. Maasha. Haadha abbaa kiyyarraa beektee qajeelfama isaaniiti. Gaafaan eegalen beeku odoon muuziqaa dalaguusi takka addan baane. Ibaadaadhaan gargar hin baane dubbii tana fakkaattu eegaan dhaabee quraana deebi'ee kana sheetii tokko masjida wal garree beeyta. Eega wallee dhiistan. Eegaa wallee dhiisee. Aboo baga rabbisi islaamessee naan jedhe. Aboo duraan kaafiraan ture hin jedhe. Duraan falmataan kaafira dhageessee hin jedhan. Lakki duuba ani sirbitaa muuziqaa sirbitaa duuba egaa duuba dilooyti hojjette malee akkamii kaafira naan jettaan jirre. Maashaallah. Egaa. Dilaa'uu fi amantiin raaboo waan adda addaati. Egaa amantiin wal adda kaa. Sah. Dilaa'uu fi amantiin raaboo waan adda addaati. Waan adda addaati. Sah. Saniifuu amma artistoonni na gaafatte artistoonni namuu akkuma amala abbaati beeyte. Kan warreen ibaadaa rabbii qabanis numa jira. Hedduudhaan harka nama haalli isaanii na ta'u ati haquban qabnes numa jira. Maqummaan islaamaa haa ta'u malee ati akkuma fuullee addaati hojii namaatis wal adda. Garuu artiin ibaadarraa nama kuttu. Hunda isaanii rabbi haa qajeelchu. Hunda isaanii rabbi haa qajeelchu. Warri immoo ibaadaa keessatti artii keessa warreen anuu ittiin hafuufaa jira. Kanuma sirba sirban. Kani anu ittiin hafu warra kayya halkan leelii na gubbaa dhaabbutu faan harkaan. Ha sirbu. Maqaasaa dha'uu biran kutu. Maamma shoo eebbii tokko halkan ka'eeti leelii na gubbaa dhaabbatu. Finfinneetti gaafa muuziqaa wajji hojjennu. Saboo. Kaniin an fardii qofa oofu. Gurbaan kun eessaa kan halkan ka'ee leelii dhaabbata. Otaasaati fi leelii jalqabeenu. Maashaallah. Isaanis nama kanaaf ajjira. Isaanis rabbi gamanaaf hin beedu haa godhaafi. Akkas. Amin. Aya adeero hunda bare. Duba akkamii jiruu teessan keessatti yeroon ulfaatuun an dabarsee jettan digdamoota keessa moo umrii soddomoota keessa moo afurtamoota moo umrii tam keessa? Wallahi
yeroon tiituun uummata Oromoo wajji wal qabatti beekte. Maaliif kaawwanii rakkoo uummata Oromoo keessa hojjechuu tureef. Wama Oromoo wajjin rakkadheen quba qaba malee ammaan ta'a Oromoo keessa kophaa achi na baaftee waa quban qabu. Saniifuu ga'aati haalli qabsoo keessa turre sun hedduu rakkisaadha. Maaliif abdiin cooma jejjechaa tuma beekta. Dalagaa san qabsoo san hojii san oofaadhaa turre. Yeroo tana irramtuu jeetaniin siif qabu. Bareeda. Yeroo dura sirba dhiistan dhiisne haa jennu dhiistan alhamdulillah. Namni isin komate ni jira. Maal taatan adiinuu filmata akkana jee ni jira haa isin komate. Hin jiru bakka rabbisi islaamessee kanaan juusan malee. As booda falmataa roorroo عالم سيربت ديبوني يعني درا واني برا كنت جا اوفا يدي سنة وقاعد إنك أكسر نانجي برشيخ خماتي كافرتين نلا كويتا كنا وانا تي مدرك رأى رابط هيدو بتشو صداتين أني والتجربة رابط ده حواسك إنه غرسو ترينجين كابسوت حواسك خاصو ترينجين بابا جادا خاطر رو utaltee hindu bannesak anggaran jebro kute dia melihat mah bereda duba adiru falmata rorron asboda alama sirba kaisa dibu niyani qabdani soniga hujin ega fura jijirate bar ifdu bande bitu nam if modura demti male duba takbir tane sayyid Allahu akbar haya sirba abdan ilma keessa itti naaftan albama baasuu dhaabdan duba akkam ture achi booda quraana eegaltan quraana akkami qaraatan ustaaza mana akka carattammoo moo markaza dheexammoo baadiyyaa keessa deemtaniiti moo akkami hafazan quraana fayyade quraanni yoo nammoo dhabe malee daalamma quraanaan qaraatiin dhabeen sababan taatuma beeyta durna khani akkasi dur fagoo barbaade sun amma dhufee balbala mana nama dhadhee nama seenti madiina beeyta akkuma tiibiin umma dhufe kana tiibiin dura kanuma miimooriin seentee beek dubbiin miimooriin akkumaan gurbaa kiyyarraa jalqaba waraabadhu san kaasittiin dabre siin jenne kaasitarraan akkasumatti miimoorii dabre miimoorii dura hoggaan quraana xumuru gammachuun tiyya guddoon guyyaan dura quraana xumuru guyyaan akkas gammateen qabu hagam takka keessa xumurtan ati bara tokko keessatti waliin ga'e bara lamaffaadhaa hurreesse. Qoma keessa hoostan takbiirtaan eessa jirti haya duba akkami ammallee naan finne gammachuun guddoon guyyaadhaan quraana xumure quraana hoggaan xumure hifzii isaa leeyliin tiifachaatumaan ammas galgalattis akkana jalaan banne juusa lama sadii qaraa kaleelii wajjin tokkotti dee juusa afur galgala yoon qaree naaf deema ji'a keessatti hanga dhumuun beekaa beeyte kana tiifachaatiin kan ammas dabaree tabsiira eegale tabsiirni dura eegale ulamaa'ii ta'e rabbi jannataan haa kanan yesuus dura kasheema mara shaadiniin eegale rabbi rahmataa godhuuf jaabo guyyaadhaan tabsiira sheema mara shaasan kaasita takka sanuu gaafa san dhagaanii biraadhaa beeka dhagaa wakmaanii kiyya tokko akkasitti hoggaan xumure guyyaan waan nama ajaa'ibsiisu guyyaan tabsiira san xumure shema marashaa abjuudhaan dhufe natti manaaman dhufe yaa gurbaanaan jee ati rabbiin suma qajeelche wooma kanaan akkana dhagaa kanatti bittee waan kana barattee bakka tanaan gajee tabsiira kana xumurtee naan jee een jeen milkoitee jirtaa rabbi isaa milkeessuu jabaadhu naan jee kanaafin si dhufee naan jee Allahu waan nama ajaa'ibsiisu manaamaan isin dhufe manaamaan dhufe wallaahi ladii maaliin qaraatan manuma keessa teessaniiti manuma kiyya keessa taayitiin maaliin manuma kiyya taayitiin kun hoteepiidhaan haya meete lal kun kan ol qabaa maaliin qaraate jettee afina وحضور ونمر يادا مرد كيسي أي جمعة ما وجدك صدركا يدين كب جمعة سيديا وجماعات جماعة ثاني عند لك صلاة صدركا يدين كب جمعة جمعة جدون جمعة يتو
جماعات نمو غرتي جماعة ثلاثة برايتما ومشاهد الخير ومشاهد الخير يتم بك خير وانت تكون صدر كايتين قبل ما تيتي ومجالس الذي ذكريتم بوتا ذكريدا ما تيتي ثم ذكريدا تساني وجتاو معهم جتون نما وجتاو صدر كايتين قبل وعيادة مريض جيجا ركوب ستاساني غافتوني صدر كايتين قبل وحضور جنائز جتوني أول تساني تكون صدر كايتين قبل ما شاء الله ومواساة أكرم فقط شيء نريجا نما ما شاء الله خانيتو شيء نكين شيء نريجا نما مالي مركز ريتني وخا أستاذ قطرتني منتي إنداي هنومان صدومن في التاني هنومان صدومن في التاني هنومان ما سريع درانجر قاري خم نجي فتشا قرانا خنا سوديسي مو شريم سوديسي في شريم مين جلقة سوديسي في شريم مين جلقة إساني قرآن لبزي في صدومن تبين في التاني شيكان كي إساني خانم إسان نقوم كم دخان عندنا دوبا شيء أكن يقولون فالنافع نورمون نقالي ربي جزاك ربي جزاك فلو آمين جزاك الله خير هم جنة ماله مالي أفاق ولنجي هيا تفسير خنوماني في تفسير خنوماني هيا تفسير شيء ما مرة جاه تقام في تخشى موسى سؤالات نيجالي جبي فتشوف هيا موسى سؤالا تقام في تماس شيء شافي خنا نيجالي خشى شافي خنا ما تو هدو نبريده واللبزي فسرا هدو أدنى ما يقف أتيسا وقوا فرفارة دبيه ما شاء الله أما رياضة علماء تاني رب جنة أنا كنت جنة يا رب إنسان أقوله آمين كوجين ساني أكن هفته نملي برسيفتي صح ورم ملي اتجابات رب نهاقول آمين دوا أما نحو اللي هجتك إرا إقلتني ترى أركض جودين تنديني تبرا فايلة أو ديوسين أركتني مالي نحو اللي قلتني ترتا ما شاء الله والقطة كوكري الحمد لله ولا الرياضة أما رياضة ولا كيستان موجل قبل ولا كيستان جري أو تكبير تاني سيد الله أكبر الله أكبر هيا دوا أسبود هيا عالم نشيدا فاكيسا سينو نيجان كبدني ونمان إسفالتي بل سيف دو تنامي إسفالتي ملتي تنار عمرين تسمي قادر عمرين تجاga guyang gafan desi me berat cuma rai furat ya ta bisa di tiye جاتا ميسدي ما شاء الله در محمد عفرتمي فكاتني جاتا ميسدي فكاتني ما شاء الله هيا دوا عالم نشيدا خيسا سينو نياني كبدن إسفالتي بل سيف تنين جو تنامي دين هنگان dan duwani berada gargarun ke bahwa Islam tadi صح أرتو متناو إسلامي سيتي رد لغوني يعني كبدن نيا قبضتو كي يرغاسي فيني ماما هيا وان قرآن تنهمو جل كبي ما يشيرو ترادراتي بيته أكا ويدلوتي دوما نوجا خادير سوري لبو تجاجلو دنگاني مانا ذكري قرآن سوري لبو هداديو غلا يقينا ذكري قرآن قامل فراء أممي جرين جسا واللفاتي لبون سمير رادفتي وان سمير فين جراتي بلتي ميداني دبون بشاني كما حقودان كاممي تتي بلتي ذكري في قرآن روحي جرودان الجفتي قلمني قلبي ميداني متي مجو توحيدات ربيتي دندم قرآن دندم سيفنو قلبي عرفنو تسقبي برولينو فوبي دندم قرآن دندم سيفنو قلبي عرفنو تسقبي برولينو فوبي أكنا فكاتي لكمني تكبير الله أكبر دوا أما سيكبانت استديو مان سين نادر إن شاء الله يا رب يا مجيتوني سين جتكيا يدلون تيسن دوبري تنافو يو ربي فني حاجة البمات التلي تفوفوني يعني يرتي نشيدا تقوف هانجا جرون جرتو إن شاء الله ما شاء الله ميتنا ميدانسي قلتك أسرة نودي بتري جيت أنا أما تنا ما بيرنا أخو تيازوني دولا بريدا والتاني هيا مي شيكوتا
akkanatti gaa sheekota hedduudha haa galata isin biraa qabu haa ergaa isaanii tafsiirota riyaadaa fi waan isaan barsiisanii haa baratan hedduu tokko jira gariin akhiramee rabbi rahmataa qabu fi garii lubbuun jira mee sheekonni kun yoo nu daawwachaa jiraatan maal jettaan sheekota galata si biraa qabu kanaan wallahi akkuma rabbi akkuma ergamaan keenyaa hojii ulamaa'iin dhaaltota aambiyotaatiin jenne bakka bu'oota aambiyootaati. Saniifuu diin kana yeroo sila sadarkaa tanaa wanni nu ga'e isaani. Bu'aa isaaniitiin anuu kana mana barachuu danda'e dukkana keessaa warri nu baasaa jiru isaani. Dukkana keessaa warri nu baasaa jiru isaanii galanni isaanii rabbumaa yoo beeka malee galanni isaanii nuti afaanillee himnee himuu hin dandeenyu jannata yaa rabbi isaan haa godhu ka jiru. Kaduu es rabbi jannata haa kennuufi. Saniifuu itti jabaachuu qaba ammallee daran itti jabaachuu qaban. Waan tokko jirama tokko taniin abiran kun bakka dabalataan bakka masgiidaatti maaddii jirtu dhaqee dhageeffadhaa beekte. Hadiisa kanaan matni fi ma'aanaas walumaaniin barachuu deemu jira mire. Ambiti maaddii teessee na wajji achi teessee barattu. Labzii ijaan arkanii dubbisan moo qabu. Eejiga. Awwakumaanii xiyya qabadheetiin achi caqasee jala qabadhee galee labzii wajji haffazaa qubee wajjiin jeeti beektan. Ugaa kanaan ta'e itti gabbaafadhe waraabuun hin ta'uu nan jaa. Duuba an akkana keessallee nime namaanillee na gaafadhaa jee keessatti nime hin ta'uu nan jaa waraabbiin. Haala kana fa'aa jira kana gaa waan irraa ta'e ikhlaasa eeggachuu yoo kanuma taate an silaa galee barachuun silaa hedduu na gargaaruu mire. Gaasanii fi kaniin ammoo odoon hin gaafatin manatti harkadhe kunis ulamaa'umarraa jechuu barbaadeeti. Bakki tunis akka sirroosuu jechuu barbaadeetiin dubbadhee haalli kun. Sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu qabdi. Yoo rabbi biraan taate عالم علمي خنا خيسة أما رياض مرة دابتشو فيتمو أكمل إن شاء الله هنقرب نبرسيزي نيم برد كتابه ما حالها اتبار دخان أرجعنان نارجسو دندية توكسو مرة تكا وانقرت ناديسو دنديس أبشر ميموري سمير بربادة نابوس برباد نابوس دنديس إن شاء الله karena kan ani kasih inu hun narufna ani barnonek ya dalam gumbang kabutan abar. Sah. Nigo na kan insyaallah. Anis akabar badan itu nifida darsi tak insyaallah. Insyaallah. Juga mi adiru wan osorab binago jatuni jira. Ni osorab binago jangga heduma atimma eddu selawa madin tanarana ka fatahin fada. Tamatahiyya jireenyi harka rabbi jirti beeyta jireenyi shimbirrooti artiin duraan hojjedhu sun niin dhaabee mireemma tatana akkoo beektutti arabumaa beekaa tana isumaaf dhiifna beeyta wanni jen inna allaha yarzuqu man yashaa'u mire bigayra hisaab maal jaa suuraa tokko keessatti maa uriidu minhum min rizqi wa maa uriidu an yut'imuun inna allaha huwa arrazaaqu dhul quwwati al-matiin تون إسمه قبضي تنا إسمه ريفني برهنا. ما شاء الله. تأتي. إيدي. صح. هدو تنا يا كيف توان. نوفي. زركان إسلامنا جروفي. زركان دين كني جرو كرا كرا. فقود دانجر. فقود دانجر واو ولي معلومتي. واو ولي معلومتي. دين ربين كني دبته ما مالجي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ودين الحق ليظهره على الدين كل جنة بلس ربك صح دوما الدين كانوا أمنتي برار أرجو جرا ما أرجو جرا ما بكتان هاي بكافر نيا بليني لا لما ulama inda idan demte hanga himturimti khoni irni bakka wasirra qabutu jira ana kayata hiyat selana ta yatanin jummatani atani fed me jaa jaa beete isliminaan kun jireenya gamtaati jireenya islaama hogam amma salata dabbanne salaanno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina janna male
lu qajeelchi namalee na qajeelchi jenna Hidini jennu hidini jennu kophaa dhaabbannus Sah. islaminaan jireenya gamtaatu ragaan tokko kan rabbiin keenya maas jedha wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraquu jaaban Sah. addan babina bakka takkaa qabadha haala rabbi wa'amruhum shuuraa baynahum jaami aayaa biraa keessatti saniifuu jireenyi kun jireenya gamtaati mire duuba gamtummaa nuti islaamin argamnu jammaa masgiidaa qofaara Sah. beeyte laalamma awwaalchaaf afooshaa jaarrannee irra wal qixaanna namticha du'ee qabrii jiru san shaadatayni hin du'e moo shaadatayni malee du'ee odoo hin beeyne silaa wal qixaatuun dura islaamni jaarame islaamina irra wal qixaatuun dura bileeyme Sah. islaamni yoo gamtaa jaarrate dargaggeessi jaarame hawabban jaarame hawaasa jaarame tokko waatii mul'in laafaan salphaan beeyte hawaasa jaaraman qabne hulatti yorra deemte egaa wallaahi hedduu nama dhiba maaliif bara amantiin tabbaati bakkitti jarri jeesan bakkitti jamtu san kiristaanummaa fi islaaminaa jiddu malee islaaminaa keessaa miti Sah. egaa tun amantiin teenya ta walii wajji qabnu malee ta kophaati miti Sah. saniifu eega ta walii taate diinii fi diinagdee irratti hawaasni islaamaa tokko hogga jaarame misooma addunyaa akiraati bara Sah. Sah. islaminaan afooshaa addunyaa akiraati beeyte diinii fi diinagdee irratti hawaasni islaamaa yoo jaarame baasii buusii qabu buufate rakkoo islaminaa keessa dhuftuu fi jireenya keessa dhuftuu hundaa'u hiikachuun salphaadha Sah. hawaasni islaamaa tokko gamtaan islaamaa tokko jaaramee baankiidha kaapitaala qabaachuu qaba hawaasni islaamaa akka jirutti yoo mee hangummaan dura islaaminaaf dhugatti harka kennee jiru yoo qarshii dhibba takka bu'ee baankiidha qabaate miidiyaan keenya biratti rakkatu madarsaa ijaaruuf biratti rakkatu hanqina masgiidaa tolfachuuf biratti rakkoon hin jiru rakkataa gargaaruuf biratti yataman biratti wanni hin taatu if dandeenyee dhaabbanneeti diin islaaminaa namni irraa baqatu miti ta namni itti baqatu godhuu dandeenya jechuudha asirra waan jettan gaa isin beeka Inshallah. Mee waa'ee miidiyaalee islaamaa tanarraa maal jettan? Amma miidiyaa afaan oromootiinuu tamsaasa gootu abba sadii qabna. Mee waa'ee miidiyaan islaamaa akka babal'achuu fi mana seenuu kanarraa maal jettan? mee dura alhamdulillah naaja alhamdulillah itti deebisa alhamdulillah hamdan kasiiran tayyiban mubarakan fi saniifu kuni rabbii keenya galanni haa ga'u ni'imaa herrega si hin beeyne Sah. tola rabbiin nun badhaase tola rabbiin beeyne warra waan kanaaf tattaaffii godhee waan kanarratti hirmaate rabbii hunda isaanii jannataan haa qaraniisu kanaaf wanni maan an seenju sanuu rakkoo bu'urri guddaan rakkoo furmaata waan kanaati islaamni jaarame wanni kun biratti rakkoon wanni hin qabdu Sah. maaliif qarshii buusaa qarshii fidaa jedhanii nama kadhachuu irraa durooma islaamni yoo akkasitti diinii dinagdeen islaamni jaarame saniifuu rakkoo sanaa bu'uuraa wanni isii hiiku diinii dinagdeen islaamni jaaramu Miidiyaas to'achuu. bar wanni jaaramaniif sun diinii dinagdeen maal dalaga Sah. reefu si lakkaayitiin jedhaa bara Sah. Sah. Dhuga. bar misooma miidiyaa misoomsu Sah. diin kana misoomsu madrasaa misoomsu rakkoo diinii fi duniyaa keessa dhufte hiikachuu bara Bareeda. Haya. Mee adeeroo falmataa roorroon biyya tana keessatti muslima akkam ta'e arguu feetan isin? muslima diinii dinagdee irra jaarame misooma addunyaa akaraa irra ga'een fedha Mashallah. Roga hunda to'atee. roga hunda to'atee jiru Bareeda. maaliif seeta saboo bar seera rabbiin nu buuse bareedaa qabna Sah. seera rabbiin nu buuse bareedaa seera ifii tolfanne cabsuudhaaf sodaa jiruun qabnu yoo cabsine boruma hidhamna seera rabbiin nu buuse addunyaa akaraa nu seera biyya lama qabna bara Sah. seera waan teknooloojiin ittiin dhaqqabin jireenya biyya lamaa irraa barannu Sah. qabnaa bar kitaaba Sah. Sah. saniifuu bakka takka maal jeetii walaayise furqaan samii bu'e heeraa seerri waaqaa
Furqaan samii bu'e heeraa seerri waaqa furtuu furmaataati wabii biyya lama. Yadaloon nu godhaaga. Mee akkama narraa fudhaa almaan siima. Awuste taate. Furqaan samii bu'e heeraaf seerri uumaa furtuu furmaataati wabii biyya lama. Hawongasaa beekuu isaan qajeelfama. Sadarkaan gabrootaa isaan madaalamaa. Jaalli jaalan ganni ha guyyaa qiyaamaa manguddoon magantaa araaraa quraanumaa mireebu. Awoo takbiirtaa. Harkatti marachuu qabna. Silaa seerri sodaachuu qabnu kana eeggachuu qabnu daangaa isaa cabsuu qabnu kana hanga seera lafaa seera namni tume sodaannu kana daran namni seera rabbii boo sodaataa jira. Sodaachaa hin jiru. Akka jee bara namtichaatiitu ooyiruu saame horiin namaa duraa nyaate beete. Abaluu kun ooyiruu xiyyetti horii isaa kan lakkiseeti. Usee mana isaa rafaa jeeti jirma isaa qabatee mana isaatii bee beete. Aboodhaa bu'amtuu tana daraniitti afaan buutaa jeeti ollaan isaa qabe. Aboo hiiti je rabbiin namarraa turaa jirma kiyya kanaanii mataa adda fura. Beete maal laal obsa rabbiin aliimul haliimii mire odoo beeku obsa. Obsi rabbii kun nama daguun qabu rabbiin egaa. Rabbiin namarraa tura akkamitti jedhamu. Akkamiin meelaan mee rabbiin egaa. Meelaan sadarkaan namni keenya jiru sana beekte tanaaf seera lafaa sodaanne seera samii rabbiin nu buuse sodaa dhabuun keenya tanaaf beekte. Nu bira laafuun qabu. Sah inshaallah. Tanaafu muslima ibaadaanis cime diinagdeenis cime ikoonomis to'atee jiru. Cime Isliminna islaama diin isaa misoomsee ifii misoomee biyya isaa misoomsee ta'uudha qabnan. San arkuudha hawwiin teessa. San arkuudha hawwiin kiyya. Inshaallah hawwii teessan rabbi galmaanaa ga'u. Haya bu'aa bahiin jiruu teessaniitun hundi dabarte 1960 keessa eega dhalattanirraa kunu amma 2013 keessa jirra. Duba adeeroo falmataarraa as booda maal haa eeggatu hawaasni muslimaa? Wallahi ga wanin duraan artii rabbi naa kenne sun sammuu rabbi naa kenne sun keessatti waan amma asu kana waan gartee hawaasa keenyatti diin irratti ittiin gorsuu barbaadu dirqamaan hanga rabbi na dandeessetti inshaallah niin baha. Roga maaliitiin nashiidaa moo asoosama moo maal? Rogumani taajee hundaan. Rogumani ta'e hundaan. Aartuma waan jaamu. Aartuma waan jaamu. Asoosamaanis ta'u nama ifii dalaguus nama dalasiisuus hunda ati rogaan barbaadu hundaan gorsa hawaasa islaamaa. Jiddumaanuu adeeroo falmataan walalee isaadha. Walaloo ni dhaabdani amma ta islaamaa tanillee walaloo ni babarreessu wayi dhaabdani. Walaloo hin dhaabne amma barnootaaf baala jidduu kaa'e malee. Oluma kaa'ette malee. Baala jidduu kaa'e. Bakkuma jirti. Kanaafuu gamanaa walaloo asoosamaa ta'u nashiidaa ta'u. Akkasii. Hundaanuu irratti dalaguun iyyaa qabdan. Niyyaan qaba akka ajaa'ibaati. Arkan kan nitan irratti dalaguun iyyaani qabdan. Inshaallah rabbi bakkaan isin yaadu. Mee dhumarratti hawaasa keetii maal jettaa deera? Hawaasni keenya wallaahi rabbiin keenya akkuma rabbiin keenya uju wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun jaa rabbil alamin. Sah. Rabbi wani nu ummateef waan biraatii miti jira keenya. Wani nu ummateef aanuma gabbaraa qofaaf malee. Tajiruuf jireenya keenyaa dabalata. Saniifuu Isliminnaa maqaatii miti. Isliminnaa dhugaat rabbiin nurraa jaalaatu sanitti akka baanu hawaasni muslimaa Isliminnaa irraa jaaramuu qabaan jaan. Dhaamsini aan dhaamu jaaramaa islaamaati. Asirraa kaasee hanga majlisa gubbaatti. Hawaasni jaaramuu qaba. Diin jabeessuu qaba. Dargaggoonis diin irra wal jaaru. Shamarran wal jaaru. Jiruuf jireenya keenya diin irra jaaramuu qabaan jaa. Dhaamsiin aan qabu tana. Tana wanni hawaasaa dhaamtan jechuudha. Inshaallah gaa rabbi kaayyoo teessanillee galmaanaa gahu. Afeerraa keenya kabajjanii asii argamuu keessaniif hedduu takka nu galatoomaa. Hedduu galatoomaa. Ulfaadha adeera akkamii gaggeessitan takbiirtaan eessa jirti? Hedduu galatoomaa. Irra naaf deebi'a. Allahu akbar irra deddeebi'ee galatoomaan isiniin jaalladha. Galatoomaa isinis. Galatoomaa isinis. Jazaakallahu khayr. Amiin. Daawwattoota keenya kabajamoo turtiin falmataa roorroo waliin goone kana fakkaata.
turtiin waliin gootaniif isinillee nu daawwachuu keessaniif hedduu takka galatooma. Halaal Show torbaan dhufu qophii haarawaa, miira haarawaa fi keessummaa haarawaan haga wal garrutti nagayaan turaa jechaa islaamummaan wiliidha roga cufaan dagaaguuf teessi. Salaamu alaikum.